Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoowwan wayitaawoo yeroo maraa kan isin biraan geenyudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Masrii fi Sudaan fulbaana keessaa hidha haaromsaa yeroo eebbifannu qooddatoota gammachuu keenyaa akka taatan jechuun Dr. Abiy Ahmed dubbatanii eebba hidha haaromsaa jeequu qabna jedhanii kan yaadanis ni jiru. Garuu hin danda'anii ni eebbifna jechuun ministeera dubbataniiru. Hidhi haaromsaa bishaan liitira tokkollee hin hir'isne Masriis ta'e Sudaan akka rakkatan hin barbaannu. Itoophiyaan ammas lammiilee Masrii waliin hojjechuu fi haasa'uuf qophii ta'us dubbataniiru. Kanumaan wal qabatee diinonni Itoophiyaa odeessee bulaan hojiin isaa wal nyaachisee wal nyaachuudha jechuu isaanis guyyaa kaleessaa dhagahameera. Odeessee bulaan kan hojii hin beekne tajaajilee kan hin beeknee fi walitti bu'iinsi yoo uumame malee bu'aa kan hin argannedha. Isaan biratti wanti sirrii jedhamu hin jiru. Wanti sirriin wanta kiisii isaanii galuu qofadha. Hojiin isaanii inni olaanaan wal nyaachisuun keessaa nyaachuu waan ta'eef rakkoo fi walitti bu'iinsa uumuudhaan kiisii isaanii guuttachuudhaaf yeroo hundaa boolla hin seennee hin qabanii. Wantoota gaggaarii arguuf iji isaanii jaamaadha. Qabatamaan lafarratti waa hojjechuu hin danda'anii. Gaheen isaanii waan hojjetamee duuba deemuudhaan iyyanii galii funaannachuuf yaalii gochuudha jechuudhaan paarlaamaa guyyaa kaleessaa gaggeeffame irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa yaada isaanii ibsaniiru.